obboleewwan kiyya waan kana filoo godhaatii dura waan kana jechuudhaan mallee dhaggeeffadhaa filoo godhaa sheer godhaa koompiliik duwiitti godhaatii akka nama hedduu bira gahee namni hedduun irraa fayyadamu godha obboleewwan kiyya. Diimtuu kanallee balleessi tuqiite waan diimtuu kana tuqii balleessi. Rasuul Rabbii alayhi salaatu wasalaam namni jechuudhaan mallee khayriitti nama qaceelchu akka jechuudhaan mallee khayrii sana itti hojjeteeti jedhan. Atis jechuudha yoo obboleewwan keetii waan kana itti geessifte isaan geessifte ajiriitti argatta waan ta'eef. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Wannin isinirra asinirra isiniif kaa'e kun dawaa dhibee kintaarotiiti. Dhibee baasuu dhibee kintaarotii. Kintaarotiin lama jira. Takkaanoo qooda hedduu qabdi. Kintaarotiin ka garaa keessa bahu jira. Ka gubbaatti illee ol bahee mul'atu jira. Garuu kintaarotiin lama baasuurii fi naasuur jedhama. Baasuur ka jennu kan ol bahee mul'atee ni nyaata. Fuula kanarratti illee nama baha. Teessumaan illee nama baha. Ijarra illee nama baha. Sammuu keessa illee nama baha. Bakka adda addaatiin bahuu danda'a. Garuu immoo irra hedduu teessumaan nama baha. Baasuurii yeroo si nyaata. Naasuur immoo dhiiga tokko jechuudha dhiiga yeroo hunda. Madda teessumaadhumarraan gabbahee yeroo inni jechuudha sagaraa bahuudhaaf taa'eefaa dhiiga tokko irraa baha hedduu. Inni jechuudha dhiigatu irraa baha. Baasuur immoo dhiiga hin qabu. Garuu immoo ni nyaata. Mallattoon isaanii waa muraasni isinii lakkaa. Baasuur mallattoo nama baasuur qabu mataa dhukkubbii heddummaata. Dhukkubbii mataa isatti heddummaata. Lammaffaa yeroo nyaata nyaate nyaanni irraa hin dalagu garaan isaa guutee dhuma ta'a. Sadaffaa mudhii kana isa kuta. Mudhii kana addaan isa kuta. Qaama isaadhaa isarratti lallaaffisa. Dilba isaadhaa isarratti caccabsa. Humna qaama isaadhaa keessa seenee isarra caccabsa. Qaama isaa miira isaa hundaayyuu to'atee jira jechuudha. Dhukkuba qaama guutuu to'achuu danda'u keessaa isa kana jechuudha. Baasuun. Inni itti aanu madhee teessuma hudduu isaatiin isa jechuudha mallee hoosisa gabbaa jechuudha. Ni mul'ata. Garuu baasuur jennee wannuma gabbaa'e hundaa baasuur jechuu jennee isa muruun hin ta'u. Isarra dawaa godhuun dawaa jechuudha baasuurii wallaaluu hin dandeenyu. Ka jechuudha yeroo dahumsaarraa waan gabbahu tokko jira. Ijoollee xiqqaatti illee gabbaa. Addaan beekuutu barbaachisa jechuudha mallee baasuur jennee hunda isaatu mana warra dawaadhaa geessuun hin dandeenyu jechuudha. Yoo doktorotii sirriitti waan kana quba qabaatan ta'e malee. Inni kun gabbahee yeroo nama hoosisa jechuudha. Teessuma kee kana si hoosisa. Inni itti aanu hedduu dhagaa. Ammoo dhibdeen si fidu keessaa saalquunnamtii sirraa jechuudha mallee saalquunnamtii haadha manaa keetii waliin edaamu si dadhabsiisa. Haadha manaatti waliin yoo hedduu amtes dhibdee kanaan si dhaalchisa. Jiddu galeessa yoo ta'e malee. Hayyee inni jechuudha ammoo wanni isinii dhorku. Wanni sirriitti isin dhorku. Warreen yeroo isin jechuudha dhibdee kanaan qabamtanii warra jechuudha doktorotii dawaa biraa dhaqxan mana haakimaa dhaqxan isinirraa murra hogguu jiran irraa fagaadhaa. Muruun dhibdee guddaa namarra geessisa. Muruun baasuur namarraa muruun dhibdee naqarsa ji'amu si dhaalchisa boodarra. Muraa guyyaa muraasa lama booda yoo lote murtu sitti deebi'a. Muraa guyyaa tokkootiin sirraa hin badu sitti deebi'a. Har'a murannaa sitti deebi'a ammas daranuu caaroo heddummeessee damee heddummeessee sitti addeebi'a jechuudha. Kanaafuu baasuur muruurra dawaa jechuudha itti godhattee sirraa ajjeesu, sirraa malaasu, sirraa yaasu, ka jechuudha ammallee sirratti ajjeesu, garaa kee keessaa sirratti ajjeesu nyaachuudhaan
itti dibuudhaan sirraa ajjeesu sanatti irra gaariidha malee kan muraadhaa dhibdee naqarsa jedhama. Wal'aanamuu hin danda'u naqarsi ni jabaata jechuudha. Kanaafuu sanas dhaalchisa jechuudha. Muraarraa of fagaadhaa obboleewwan kiyya obboleettii kiyya warra isin murra jedhan irraa fagaadhaa. Muraan gaarii miti. Hayyeegaa dawaan isin asirratti gartan kun dhibdee kintaarotiiti. Akkamitti itti dibnaa jechuun keessanii hirbal jedhama maqaan isaadha. Hirbal dawaa baasuuriif mujarraba qabannee isiniif dhiyaanne. Dawaa baasuu bakka agartanitti obboleettii obboleessa kiyya mana kee keessa teessee dawaa kanaan dhibdee kee wal'aanachuu dandeessa. Yoo feete itti dibda. Yoo feete ni liqimsita. Akkasitti dhibdeen kun dhibdee badaa dhibdee ilmi namaadhaa irraa jechuudha wawwaatu jiru waan ta'eef dhibdee kana isiniif gaariidha waan ta'eef waan kana sirriitti fayyadamaan isiniin jaa. Mana dawaa adda addaa irraa ni jira. Yoo jiraachuu baate nuuf bilbilaati. Dawaa godhadhaa isin jina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.